Nagaan kiyya kabajaa bakka jirtanitti isin qaqqabu an Dr. Daawit Meelbaa Saayikdee wajjin hakiima yaala sammuuti. Meelbaa Saayikdee yeroo mara waa'ee fayyaa sammuu fi dagaagina qorqalbiiti. Sagantaa irraatiin hiikoo saayikoosisii fi mallattoolee isaa maaltu saayikoosisii akka namatti fidu akkasumas furmaatiin isaa yookaan wal'aansi isaa maal akka ta'e wajjin ilaalla. Gara qabxii keenyas jalqabaatti gaafa ceenu hiikoo saayikoosisii yookaan mallattoolee saayikoosisii arganna. Saayikoosisiin jecha gaafa namni tokko addunyaa yookaan dhugaa namootni naannoo isaa jiran itti waliigalan irraa maquu isaa ibsuuf fayyadamnudha. Namni saayikoosisii qabu tokko dhugaa namoota naannoo isaatirraa gargar fagaataadha, dittaachir ta'aadha jechuu keenya. Saayikoosisiin mallattoolee gurguddoo sadiin beekama. Isaan keessaa kan jalqabaa maqaa saayinsawaa isaatiin delusion kan jedhamudha. Delusion jechuun yaada yookaan amantaa soba ta'e waa'ee dhimma tokko irratti qabatanii itti cichuu jechuudha. Namoota isa wajjin jiraataniif yaadni isaa kun soba yookaan dhugaa ta'uuf rakkisaa itti ta'us namicha yaada delusion ta'e qabu kanaaf garuu yaadota biraarraa adda miti isaaf. Kanaaf nama kanatti ragaa akkamii kan yaada isaa yaadanii delusioniidhaan qabate kana faalleessu yoo fiddan yaada isaa kanarraa jijjiiruu hin dandeessan. Cichummaadhaan qabata jechuudha yaada isaa kana. Akkasumas yaadni isaa kun yaadni delusionii kun jireenya isaa guyyaadhaa guyyaatti, miira isaa guyyaadhaa guyyaatti, hariiroonni nama wajjin hin qabu. Hojiinni guyyaadhaa guyyaatti dalagu keessatti gahee mataa isaatiin qabaata. Jijjiirama mataa isaatiin fida jechuudha yaadi kun. Qabiyyeen delusionii garagara ta'uu danda'u. Delusionii shakkii yookaan sodaadhaan guutame yookaan paranoid jennuun ta'uu danda'a. Namootni delusionii kanaa qaban namoota biraatu yookaan dhaabbata wayiitu na miidhuuf deema jedhanii amanu. Namiidhuuf deemaa jedhanii amanu shakkuutu hin taane yoo sirra gaadheessitaniifis lakkii an si miidhuuf miti an hamaa sirratti yaadaan jiru yoo jettan illee isin amanuu hin danda'an yaada isaanii kanarraa deebi'uu hin danda'an amma kana itti cichanii qabatu. Akkasumas namootni waa'ee koo haasa'u gungumaa jiru qubanatti qabaa jiru jedhanii amanu. Namuma dhimma isaa karaarra dhaabatee haasaa jiru akka waan namni quba isaanitti qabaa jiru akka namni waa'ee isaanii dubbataa jirutti fudhachuu danda'u. Sababa yaada kanaatiin amantaa kanaatiin hirriba malee buluu danda'u akka nameenyaa isaaniitti namoota na miidhuuf jedhanii yaadan kana yookaan ofirraa ittisuudhaaf dhaqanii loluudhaan ta'uu danda'a dhaqanii iyyata dhiyeeffachuu danda'u waajjira poolisiitti yookaan immoo baqachuu danda'u naannoo isaaniirraa baqatanii yookaan dhokatanii mana isaanii ofitti cufanii jiraachuudhaaf dirqamuu danda'u. Qabiyyeen delusionii kun of tuultummaa ta'uu danda'a. Namootni delusionii of tuultummaa qaban beekumsaan ta'uu danda'a, aangoodhaan ta'uu danda'a, qabeenyaan ta'uu danda'a, of tuulummaadhaan of ibsuu jalqabu. Fakkeenyaaf lamuu makaanii an bulchaa biyya kanaati, pirezidaantii biyya kanaati. Isatu nan beeku malee bulchaan biyya kanaa, muummeen ministeeraa biyya kanaa obboleessa kooti jedhanii haasa'uu danda'u. Namootni kun ragaa kamiin iyyuu booddeetti deebi'uu hin danda'an. Isuma dhugumaa isaanii kana amananii jiraatu jechuudha. Delusionii amantii yookaan religious delusion kan jedhamu. Yeroo baay'ee namootni rakkoo akkasiitiin dhufan ani ergamaa waaqaati, ani haadha Yesuusii waaqayyo akkan addunyaa kana jijjiiruu namoota kana jijjiiruuf ergame ani nabiyyiidha jedhanii of himuu danda'u. Inni kaan delusionii inaaffaati. Namootni haadha manaan abbaan manaa haadha manaa akkasumas jaalallee walii darbanii sababa irratti hundaa'anii wal shakkuun waanuma jirudha. Garuu namootni delusionii kanaan qabaman ragaa tokko malee sababa tokko malee akeektuu tokko malee haadha manaa isaanii yookaan abbaa warraa isaanii gar malee shakkuu haadha manaan koo yookaan abbaa manaan koo tarii narratti waa godhaa laata utuu hin ta'in narratti waa godhe jedhanii amanu. Ragaan kamiyyuu yaada isaanii kanarraa isaan deebisuu hin danda'u. Delusionii kan biraan delusionii sammuu namaa dubbisuu yookaan mind reading jechuu ni dandeenya. Namootni delusionii kana qaban ani sammuu namaa dubbisuu hin danda'a yaada namaa irratti beekuu hin danda'a jedhanii amanu. Akka isaan dubbisuu hin dandeenye yaada kamiinuu fiddaniif namooti kanarraa achi hin deebi'an. Kanaaf namoota ilaalanii ani yaada isaa dubbiseera abaluun kana yaadaa jira abaluun kana yaadaa jirti inni kana yaadaa jira nan dubbise yaada isaa jedhanii ibsuu jalqabuu danda'u. Akkasumas warri kaan immoo namootni sammuu koo dubbisuu danda'u. Yaada sammuu koo keessa jiru iccitii sammuu koo keessa jiru ituu nan ittiin himin narratti beekuu danda'u. Yaadi sammuu koo keessa jiru namoota hundumaatiif broadcasted ta'aa jira. Kanaaf namni kun erga iccitiin isaa hundumtuu irratti beekamaadha ta'e namni hundumtuu yaada isaan dubbisa ta'e sodaa hamaa keessa seenaa namootatti dhiyaachuu baqata. Maaliif jennaan namni hundumtuu iccitii mataa isaatii qaba wanta itti saalfatu waan baay'ee qaba. Wanta kana namni na jalaa beekeera namni narratti beekeera jedhanii yaannaan akkamittiin nama gidduu deemuu danda'ure. Inni kan delusionii to'annaati. Ani yaada koo irratti to'annaa qabaachuu hin danda'u. Namootni yookaan qaamii murtaa'e wayii dhaabbata wayii ta'uu danda'a. Sammuu koo keessa yaada mataa isaatii kaa'a yookaan sammuu koo keessaa yaada koo guuraa jedhanii amanuu danda'u. Akkasumas qaama koo kamiin iyyuu maashaa koo kamiin iyyuu ana miti kana jechuu qaama wayiituu diida taa'ee kompiitaraan chiipsiidhaan waan garagaraatiin na to'ataa jira. Amma laakunoonni hin deemaa jiru kuni ofii kootii miti kan hin deemaa jiru. Isatu na deemsisaa jira jechuudha. Innumti naasaa jiru kun iyyuu ana miti kan naasaa jiru. Qaama sanatu akka naasa'u na godhaa jira jedhanii amanuu danda'u. Sababa kanaatiin jireenya isaanii guyyaa guyyaa irratti dhiibbaan uumamuu dhufa.
mallattoo saayikoosisii gurguddoo sadan keessaa inni lammataa maqaa saayinsawaa isaatiin hallusineeshinii kan jedhamu. Hallusineeshinii jechuun wantoota dhugaan hin jirre miireeffachuun akka dhugaatti fudhachuu jechuudha. Namootni haala saayikoosisii keessa jiran namni isaan bira jiru namni biraan arguu kan hin dandeenye isaan arguu hin dhageenye ni dhaga'u waan namni kan biraan qaqqabachuu hin dandeenye qaqqabachuu danda'u yookaan akka waan qaama isaaniitti bubu'amaa jiru fiil gochuu danda'u. Naannoo isaan jiran namootni jiran kan isaan hin fuunfanne foolii namootni kan biraan hin dhageenye isaan dhaga'uu danda'u. Dhandhama namootni isaanii wajjin nyaachaa jiraatan hin dhandhamne nyaata tokkorraa dhandhamuu danda'u. Walumaa galatti hallusineeshiniin qaamota miiraa shananiinuu nama mudachuu danda'u. Hallusineeshinii jechuun jecha namni dubbate dabsanii dhaga'uu yookaan akka waan biraatti hubachuu miti. Yookaan immoo wanta namni maqaa keenya waame nutti fakkaate garagallee isa laallu miti hallusineeshinii jechuun. Al tokko gaafa qofaa mana keessa teenyu yookaan qofaa keenya jiru waan waa darbe yookaan wal jedhee darbe nutti fakkaatee galagallee laallee homtuu nu bira hin jiru. Akkasumas galgala gaafa karaarra deemnu gufuu wayii bineensa jennee isa baqannu kana miti hallusineeshinii jechuun. Taateen tokko yookaan ekspiriyaansii tokko hallusineeshiniidha kan jennu namichi ekspiriyaansii godhe sun wanti inni miireffate yookaan wanti inni ekspiriyaansi godhe hagam soba ta'us hagam namootni isa bira jiran miireffachuu dhabanis akka dhugaatti kan fudhatu yoo ta'edha. Akkasumas wanti inni miireffate kun miira isaa kan tuqu yoo ta'e akka jechuun wanti inni dhaga'e arge dhandhame yookaan fooliin itti dhufe kun sodaa kan itti naqu kan isa yaaddessu yookaan garmalee kan isa gammachiisu yoo ta'edha hallusineeshiniidha kan jennuun. Akkasumas kan deddeebi'ee dhufuu fi jireenya namichaa danqu ta'uu qaba. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu nama hallusineet godhaa jiruuf wanti inni ekspiriyaansi godhu kun mudannoo dhugaarraa adda miti. Namicha hallusineet godhaa jiruuf wanti inni dhaga'aa jiru akka gaafa isin sagalee koo viidiyoo kanaan dhaga'aa jirtanitti dhaga'amaaf isa. Kanaaf nama kanaan wanta ati dhageesse wanta ati argite soba jedhanii amansiisuuf yaaluun rakkoo namicha kana hammeessuurra faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Fakkeenyaaf aanteen keessan amma reefuu godaansa waggoota baay'ee booda manatti galee taa'aa jirra jennu. Akkuma taa'ee namni kun ollaan kee kun gaafa isaan na miidhuudhaaf mari'atan natti dhaga'amaa jira. Waa'ee koo dubbataa jiru jarri kun jedhee yoonni ollaa kee loluudhaaf dhaqu yookaan seeratti iyyachuudhaaf deemu gidduu seentanii dhiisi namootni kun akkasin godhanii namootni kun waa'ee kee dubbataa hin jiranii meerri isaanii iyyuu mana hin jiranii hojii jiru jettanii amansiisuuf nama kana karaatti deebisuuf hojjechuun namichi kun akka inni yaada namoota kanarraa qabu jijjiiru ni taasisa jettanii yaaddu. Xaariin keessan kun hundumtuu tasa namicha kana hin amansiisu. Inumaayyuu isinis garee ollaa sana akkasin taatanitti isin fudhachuu danda'a. Isaaf wanti isa mudate wanti inni dhaga'e wanti inni arge wanti inni naannoo kanarraa hubataa jiru isaaf dhugaadha waan ta'eef akkuma isin gaafa waamamtan dhageessanitti innis wanta dhaga'e sana dhaga'aa jira wanta ta'e. Mallattoolee saayikoosisii gurguddoo keessaa inni sadaffaan toorri yaadaa yookaan dubbii namaa jeeqamuu yookaan burjaaja'uu jechuu dandeenya. Namootni saayikoosisii keessa jiran yaada isaanii toora galchanii galii isaatiin ga'uu yaada jalqaban raawwachuu ni rakkatu. Gaafa namoota rakkoo akkasii qaban wajjin dubbattan yaada isaanii hubachuun dadhabsiisaadha. Fakkeenyaaf nama tokkoon eessaa dhuftaa yoo jettaniin namni yaadi isaa burjaaja'uu hin qabu yoo ta'e lafa dhufe yaada muraasatti dabalee xinnoo masee bukkee naanna'ee isinitti himuu danda'a. Namni saayikoosisii keessa jiru rakkoo yaada isaa toora galchuu qabu garuu eessaa dhuftaan gaariidha jedhee jalqabuu danda'a. Ana ergan biyya lafaa kana dhufee waggaa 30 ta'e. Har'a garuu mana kooti ka'ee jaarsummaa tokko ergan naqee booda laaqana nyaadhee laaqanni sun laaqana seetee laaqana damma nama muuxachiifnedha. Haasaan isaatuma jedhu tuutti fufuu gaaffii keessaniif deebii sirriituun kennin hafuu danda'a. Yookaan immoo gaaffii isin gaafattan maraaf deebii wal fakkaataa isiniif kennuu danda'a. Fakkeenyaaf eessaa dhuftee Finfinnee jedhee isinii deebisuu danda'a. Maqaan keenyu Finfinnee. Umuriin kee meeqa? Finfinnee. Gaafa garmaleetti jabaataa deemu namootni kun haga jecha haaraa uumanii ittiin haasa'uuf yaaluu ga'uu malu. Jechootni haaraan isaan uuman kun isaan qofaaf hiika kenna. Maqaa saayinsawaa isaatiin niyoogilizimii jedhama. Walumaa galatti namootni isteetii saayikoosisii keessa jiran toorri yaada isaanii yookaan dubbii isaanii garmalee burjaaja'uu danda'a. Kanumaan jara kana wajjin kominikeet gochuun yaada wal bira dabarsuun walii wajjin dubbachuun danqaa ta'aa dhufa jechuudha. Egaa yaadi isaanii jeeqamuurraan miireeffannaan isaanii jeeqamuudhaan diluuzinii garaagaraa qabaachuu isaatiirraa kan ka'e gochaan isaanii burjaaja'uu jalqabuu danda'a. Namarraa fagaachuu jalqabu, qulqullina isaanii eeggachuu dadhabu, uffannaa fi of geexuu isaanii, of kuuluu isaanii dhiisuu danda'u, dalagaa hojjechuu dadhabu, hirribni isaanii, waa qalbeeffachuun isaanii, miirri isaanii garmalee jeeqama. Darbee haga karaa irratti ba'anii jiraachuuf dirqamuu danda'u. Egaa hiiki saayikoosisii eega kana ta'e mallattoon saayikoosisii erga kana ta'anii maaltu saayikoosisii namatti fida isa jedhu haa ilaallume. Saayikoosisiin ofiisaatii dhukkuba mataa isaa danda'e miti. Haala namni keessa jiraatudha maleessa. Mallattoo dhukkubaa keessaa tokko malee. Kanaaf wantooti saayikoosisii namatti fidan
gurguddoon inni jalqabaa dhibee qaama keessaa kan deemee sammuu namaa tuquu danda'u. Fakkeenyaaf infekshinii akka HIV ta'uu danda'a, fanxoofaa ta'uu danda'a. Deemee kan sammuu namaa tuquu danda'u. Kaansarii garaagaraa kan faca'insi isaanii gara sammuutti deemuu danda'an. Akkasumas dhukkuboota jeeqamuu hormoonotaa fiduu danda'an kan duubi isaanii gara sammuutti ol ba'uu danda'u. Kan biraan sammuun ofii balaan miidhamuu rukuttaa ta'uu danda'a, balaa konkolaataa ta'uu danda'a, kufaatii ta'uu danda'a. Akkasumas sammuun infekshiniidhaan qabamuu xannachi garaagaraa kaansarii dabalatee naannoo sammuu irratti yoo biqilan mallattoo saayikoosisii akka nuyi agarsiisu nu taasisuu danda'u. Kan biraan saayikoosisii yeroo gabaabaatiif kan nama saaxiluu danda'an qorichoota garaagaraa wal'aansa dhibee garaagaraatiif fudhataman kanneen akka leevodoppaa kan dhibee narvii paarkinsan jedhamu wal'aanuuf kennaman akkasumas qoricha isteerooyid jedhamu wal'aansa garaagaraatiif kennamu rakkoo saayikoosisii kana nutti fiduu danda'a. Kan biraan kan saayikoosisii namatti fiduu danda'an dhibee sammuuti. Dhibee sammuu keessaa kan saayikoosisii namatti fiduu danda'an yookaan isteetii saayikoosisii haala saayikoosisii keessatti nu gatuu danda'an dhukkuboota akka iskizofreeniyaa speektiram disoorders jedhaman isaan keessa dhukkuboota garaagaraatu jira. Dhibee miira namaa jeequu danda'an yookaan muud disoorder kan jedhaman kan akka dipireeshinii baayipoolar saayikoosisiidhaaf nama saaxiluu danda'u. Akkasumas dhibee sammuu araadaan wal qabatan kan akka alkoolii, gaanjaa, kokeen saayikoosisii kanaaf nu saaxiluu danda'u. Namootni sababa kamiinuu sadarkaa yookaan haala qabatamaa saayikoosisii keessatti of argan haalli isaan keessa jiran isaaniif ifa miti jechuun jijjiirama yaadaa qalbii miireeffachuu fi amalaa isaan irratti argamaa jiru kan nuyi irratti hubachaa jirru isaan of irratti hubatan dhukkubsachuu isaanii beekuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf namoota kana akka maatiitti, akka aanteetti, akka hiriyaatti yaada isaanii jijjiiruuf yaaluun wanta isaan dhaga'ee jedhan, argee jedhan soba ta'uusaa amansiisuuf yaaluun faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Darbeeyyuu walitti dhufeenya keessan balleessa malee. Ani waaqa lafa kana uumeedha. Ani ergamaa waaqaati. CIAtu na hordofaa jira. Ani mootummaa addunyaatu na barbaadaa jira jedhan callisnee malaallaare jettanii na gaafattu ta'a. Lakki callistanii ni ilaaltan. Hunduu gahee mataa isaatii qaba mitire akka maatiitti yookaan akka aantee tokkotti gaheen keessan namicha kana bifa danda'ameen wal'aansa akka inni argatu gochuudha. Akkuma armaan olitti ilaaluuf yaalle saayikoosisii kana dhibee sammuu yookaan dhibee qorqalbii qofa miti kan namatti fiduu danda'u. Dhibeelee keessoo kan yeroo namaa hin laanne kan lubbuu namaa baasuu danda'an hedduudha kan rakkoo kana namatti fiduu danda'an. Utuu yeroo itti hin fudhatin nama kana mala danda'ameen ogeessa biraan ga'uudhaan wal'aansa barbaachisaa akka inni argatu gochuudha hojiin keessan. Dhibee sammuu kanneen saayikoosisii namatti fiduu danda'an mallattoo isaanii, oomsa isaanii fi wal'aansa isaanii sagantaa kan biraadhaan tokko tokkoon ilaalla. Yeroos gadi fageenyaan waa'ee dhibee kana akka hubattan abdii kooti. Kanarraa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kanneen Elba Saayiktiif keessummaa taatan subscribe godhaa. Namoota dhimmitaniifis akka ga'uuf share godhaa. Haga sagantaa biraan wal arginutti nagaan tura.